Ashama akka mul'atan oduuwwan har'aaf qabnu kunooti. Itoophiyaan aangaa'onni dhaabbata tokkummaa mootummootaa 7 sa'aatii 72 keessatti biyyattii keessaa akka bahan murteessuu ishee ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa beeksisee jira. Dubbii himaa ministeerichaa ibsa har'a baasaniin Itoophiyaatti itti gaafatamaa waajjira kan dhaabbata gargaarsa daa'immanii yookaan UNICEF fi kan dhimma gargaarsa namoomaa jaarmiyichaa itti gaafatama garee kan waajjira qindeessaa dhimma mirga namoomaa jaarmiyichaa dabalatee namootaan 7 irratti dhimma Itoophiyaa keessatti harka galfataniiru jechuudhaan mootummaan murtoo persona non grata yookiin namootaan fudhatama hin qabne jedhu irratti dabarsuusaa beeksiseera. Amma oduun kun tamsa'etti dhimma kana ilaalchisee tokkummaa mootummoota gamtoomanii irraas ta'ee dhaabbattoota isaa irraa ibsa kenname argachuu hin dandeenye. Bulchiinsa mootummaa Itoophiyaa keessatti naannoo 11ffaa hundeessuudhaa fi sirni filannoo uummattoota lixa kibba Itoophiyaa guyyaa har'aa taasifamuu isaa gabaasaan VOA Yoonaataan Zabidiyoos Boongaarraa gabaaseera. Filannichi zoonii 5 fi aanaa addaa tokko keessatti kan taasifame yommuu ta'u, naannoo uummattoota kibbaa keessatti filannoon federaalaa marsaan 6ffaan bakka itti hin taasifamin hafettis filannoon taasifamuu isaa gabaasa kana irraa beekuun danda'ameera. Karaa biraatiin mootummaan naannoo Sidaamaa mootummaa haaraa hundeessuudhaan obbo Dastaa Leendamoo pirezidaantii naannichaa taasisee muuduun isaa beekameera. Caffeen mootummaa naannoo Amaaraa pirezidaantii haaraa filachuudhaan miseensota kaabinee isaa muudeera. Gabaasni Asteer Misgaanaaw Baahir Daar irraa VOA'dhaaf qindeessite akka jedhetti Dr. Yiliqaal Kaffaale pirezidaantii naannichaa duraanii obbo Aganyoo Tashaagari bakka bu'uudhaan pirezidaantii naannichaa ta'anii muudamaniiru. Pirezidaantichi kaabinee isaanii keessattis miseensota paartii mormitootaa 2 muuduun isaanii gabaasameera. Akkuma kanaan paartii mormitoota sochii biyyoolessaa Amaaraa Abin irraa obbo Xaahir Mahammad itti gaafatama biiroo aadaa fi tuurizimii ta'anii yommuu muudaman paartii sochii uummata dimokiraatawaa Amaaraa irraa obbo Tasfaahuun Alemne daayirikteera eegumsa naannoo ta'anii muudamaniiru. Tigraay keessatti namoonni miiliyoonii 5 ol ta'an balaa beelaa cimaa ta'eef saaxilamuu isaanii daayirikteerri eegumsa fayyaa addunyaa Dr. Tewodiroos Adhaanoom ibsaniiru. Dr. Tewodiroos har'a fuula tiwutarii isaanii irratti akka ibsanitti babal'insa beelaatiin wal qabatee dhukkuboonni adda addaa uumamuu akka danda'an himanii rakkina kana hanqisuudhaaf midhaan nyaataa, qorichi, boba'aadhaa fi qarshii dabalatee gargaarsi namoomaa atattamaan daanqaa malee akka Tigraayin seenuu danda'u gaafataniiru. Kun sagalee Ameerikaati. Biyyi Kaanaadaa yeroo jalqabaatiif guyyaan dhugaa fi araaraa akka kabajamu murteessiteetti. Guyyaan kun akka yaadatamu kan murtaa'e seenaa biyyattii keessatti bara 1831 hanga bara 1998 namootaan ganamaa kaasee lafa biyya sanaa irra turan warra Hindootaa saba biraatii wajjin walitti makuudhaaf jedhame. Ijoolleen isaanii manoottan barumsaa bakka jireenyaa keessatti akka dirqiidhaan baratan taasifame ijoolleewwan hedduun miidhaan isaan irra ga'eera. Bara sana keessatti ijoolleewwan 100,000 fi 50,000 manoottan barumsaa waldaalee kiristaanaa adda addaatiin geggeeffaman akka galan taasifame ijoolleewwan hedduun hiriirsa qaamaatii fi okkora saalaa akkasumas dhabiinsa nyaata gahaa fi ilaalcha gadaantummaatiif saaxilamanii turan. Gocha kanaan ijoollonni 4,000 ol akka du'an yommuu amanamu yaadannoon amma qophaa'e kun warreen du'anii fi warra lubbuudhaan rakkina sanarraa hafanii yaadachuudhaaf jedhameera. Hordoftoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma sagantaa keenya hafanii nu wajjiniin tura. Filannoo marsaa 6ffaa Itoophiyaa keessatti taasifameen paartiin badhaadhinaa sagalee mootummaa isaa hundeessuu danda'u argatee jira jechuudhaan boordiin filannoo biyyoolessaa beekamtii kennuufiin isaanii yaadatama. Haaluma kanaanis naannoo Oromiyaa keessatti paartiin badhaadhinaa guutummaatti sagalee argachuun mootummaa haaraa fulbaana 15 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti hundeessee jira. Kana ilaalchisuun gabaasaan keenya Mitikkuu Faqaaduu hoogganoota paartii mormituu mootummaa haaraa kana keessaa qooda fudhataniif hin fudhatin akkasumas xiinxaltoota siyaasaa dubbisee gabaasa qindeessee qaba kunoo. Dhaabni siyaasaa badhaadhinaa naannoo Oromiyaa filannoo marsaa 6ffaa sagalee guutuu kan argate mootummaa haaraa hundeesseen pirezidaantii naannichaa dabalatee kaabinee mootummaa naannichaa caffee naannoo Oromiyaaf dhiyeessuun ragga'eera. Filannoo marsaa 6ffaa kanaan dorgomaa cimaa naannicha keessatti ta'a jedhamee kan eegamaa ture dhaabni siyaasaa koongirensii federaalawaa Oromoo dursee filannicha keessaa of baasuun ni yaadatama. Haala hundeeffama mootummaa haaraa naannicha keessatti gaggeeffame ilaalchisee kan gaafataman itti aanaa dura taa'aa koongirensii federaalawaa Oromoo obbo
obbo Mulaatuu Gammachuu akkas jechuun sagalee Ameerikaaf himu. Waa'ee filmaataa odeessuuf illee rakkina guddaa yommuu ture keessatti paartiin kana keessatti dorgomanii hamma yoonaattuu iddoo hidhaa jiranitti filmaata nagaatu ta'ee biyyaana keessatti sirna haaraatu lafa qabatee jennee waayyaannu hin qabnu. Ogeessa saayinsii siyaasaa fi yuunivarsiitii Adaamaatti barsiisaa kan ta'an obbo Biraanuu Bayyanaa immoo filannoon tokko dimokiraatawaadha kan jedhamu qaamonni keessatti hirmaachuu qaban guutummaan yoo keessatti hirmaatanidha. Filannoo hirmaannaa qaama hundaa hin qabneen mootummaan hundaa'us uummata nan bulcha jedhu biratti fudhatama dhabuu malaa jedhu. Tokko qofaasaa ta'ee dorgomaa qaba jechuun dandeessu. Filannoon akkasitti raawwanne tokko dimokiraatawaa ta'uu hin danda'u. Inni kun dimokiraatawaa amma hin taanetti immoo iyyuu fudhatamummaa uummata bal'aa hin qabaatu. Yuunivarsiitii Haromayaatti barsiisaa fi ogeessa seeraa kan ta'an obbo Daawit Guddataa gama isaaniin yommuu jijjiiramni siyaasaa Itoophiyaa keessatti jalqabe abdii guddaa fidee kan dhufe yeroo muraasa booda garuu gara sodaatti jijjiiramuun dirreen siyaasaa dhiphachaa dhufuun filannoon kan gaggeeffame ta'us mootummaa haaraa amma hundaa'e guutummaa guutuutti fudhatama hin qabu jechuu hin dandeenyu jechuun yaada isaanii ibsu. Dhimma dhibatti mootummaan amma jiru. Like legitimacy achievement because there is element of election like element in the filannoo kan jedhamu filannoon hammi barbaadessa ta'u barbaadatti hirmaatanii jiran so totally more dimokiraatikaalii karaa seera qabeessaan haaluma baay'ee dimokiraatawaa ta'een gara aangootti filannoo gaggeeffamedha gaafa jettus immoo xiqqoon ulfaataa jechuudha. Hundeeffama mootummaa haaraa naannoo Oromiyaa keessatti taasifameen hoogganaa biiroo dhimma hojjetaa fi hawaasummaa Oromiyaa ta'uun kan muudaman dhaaba ABO isaaniin hoogganamurra obbo Araarsoo Biqilaa biyya tokko waliin qabnu waliin tajaajiluu akkasumas qabsoon nuti gaggeessaa tures uummatuma kana tajaajiluu waan ta'eef gaaffii mootummaan nuuf dhiyeesse simanneerra jedhu. Kuni waan gaariidha. Uummata keenya tajaajiluudhaaf itti keessatti yoo hirmaanne rakkinaan qabu hajuun nus akka dhaabaatti mari'annee akkasitti irraa hirmaachuu dandeenya jechuudha. Pireezidaantiin paartii badhaadhinaa Dr. Abiy Ahmed kanaan dura miseensonni dhaabolee siyaasaa morkattootaa aangoo mootummaa haaraa hundeeffamu akka qooddatan ibsuun isaanii ni yaadatama. Kunis Itoophiyaa keessatti adeemsa haaraadha. Muudama haaraa amma mootummaan naannoo Oromiyaa dhaaba siyaasaa mormituu irraa kenneef akkamiin xiinxaltu kan jedhaman obbo Mulaatuu Gammachuu namoonni dhuunfaan duruu mootummaatti ni galu. Waan haaraa kan jedhamu garuu yoo dhaaboliin siyaasaa dhimma uummata isaanii irratti walii galan jechuun ibsu. Paartii jinii walii galanii yoo mootummaa dhaabbatanidha. Namni leexaan akkuma barbaadetti isaanii jinii walii galuudhaan karaa adda addaatiin harka lafa jalaa waa hojjetanii nutti galeera jedhanii akka seenaatti odeessuun Oromoo waan kana walaba gochisiisu hin jiru. Ogeessi saayinsii siyaasaa obbo Biraanuu Bayyanaa immoo gama isaaniin namoota uummata keessatti fudhatama qabaniif muudama kennuun mootummaa fudhatama filannoo dimokiraatawaa gaggeessuu dhabuun uummata biratti dhabe karaa kana argachuuf yaaluudha jedhu. Filannoo amala dimokiraatawaa qaban lafa kaa'ee akka sanaatiin hojiin oolchuu qaba ture. Isa kana hin goone. Kana waan hin gooneetiif isa sana bakka buusuudhaaf kan karaa sanaa uummatarraa fudhatama argachuu qabu tokko bakka buusuudhaaf amma qaamolee tokko uummata biratti karaan dura fudhatama qabu warra jedhaman kana keessatti muuduunsaa maal jechuudha kuni fudhatamummaa bituu jedhama. Dhimma waahilloota isaanii mana hidhaa jiranii irratti gaaffii akkas jedhu kan gaafataman obbo Araarsoon. Waahiloonni keessan yookaan immoo kanneen waliin qabsaa'aa turtanii baay'een isaanii erguma isin otoo wal dhabdeen uumin iyyuu mana hidhaati kan jiran carraa argattan kanaan waa'ee isaanii dubbachuuf yookaan immoo akka isaan mana hidhaatii bahaniif wanti si yaaltanii jiraata laata gara fuulduraatti. Duraanis osoo rakkoonni sun dhalatin bira waan sadii gaafachaa turre miseensarra aangoo hoogganaatti akka bilisummaa Oromootti kanneen hidhaadhaa jiran murtii akka argatanii mana hidhaatii ba'uu qaban waajjirri keenya kan cufame banamuu qabaa akkasumatti sochii walaba ta'e Oromiyaa keessatti ABO'n gaggeessuu qaban gaafuma keenya dhaabbataa duraanis ture kana fuula dura baacarraa argannetti ammallees waanuma itti fufnee gaafannee fuulduraan furduu tahaa jechuudha. Namni maa hidhamaa miti hidhamee immoo murtii akka argachuun barbaachisuma tahaa jenneet ilaala. Biiroo amma hoogganaa taatanii muudamtan kanatti waan haaraa maal fiddanii dhuftu jedhamanii kan gaafatamanii obbo Araarsoon. Kan uummanni keenyallee maaliif kuni taa'eeti ilaalaa ture waan akka malaamaltummaa hojii lafarra harkisuu uummataaf ifa tahanii hojii hojjechuu gaggeessuu hojii qulqullummaan gaggeessuu kanarratti gaa waan duraan hin turin daran gadi fageenyaan gaggeessuu qabnaa kanuma jennuu qabnaa jechuudha. Naannoo Oromiyaa bakkeewwan garaa garaatti rakkoon nageenyaa jira. Akkasumas rakkoo diinagdee akka biyyaatti jiruun qaala'insi jireenyaa akkaan hammaataa dhufeeru.
yaaddoo akka biyyaatti jirudha. Waan hunda dura immoo inni kun furmaata barbaada jedhu obbo Mulaatu Gammachuu. Ilaa baay'isee nama sodaachisa nama mataa qabuuf nama yaaduu fi sodaa guddaatu jira biyyattiin kun gara kamitti adeemti karaa hundumaadhaan lolli lafa jirutti iddoo hundumaatti lafa araarri hin jirretti nagaan hin jirretti gara seechiitti eessatti adeemna maal goonaa biyyuun gara kamitti adeemti kan jedhu nama mataa qabu nama yaaduu fi baay'ee gaaffii guddaadhaan jedhan. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa sagantaa kanarratti yaada qaamolee mootummaa haaraa hundaa'e kana. Biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaarraa akkasumas waajjira paartii badhaadhinaa naannoo Oromiyaa yookaan bakka bu'aa mootummaarraa yaada argachuuf yeroo garaa garaatti bilbilaanii fi barreeffamaan gaafannus yaada isaanii ibsachuuf eeyyamoo waan hin taaneef yaada isaanii asirratti galchuu hin dandeenye. Gabaasa sagalee Ameerikaaf qindaa'eef Finfinneerraa Mitikkuuf Kaadu.